Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel Dr. Naviyat Geetu ani Dr. Olifan Geetaachoo jedhama. Guyyaa irraa odeeffannoo gabaabduu isin fayyaddi jedhu tokko qabadheen dhufee jira. Innis waa'ee dhibee quufa mormaa yookiin ucuba afaan Ingiliffaasaa goiter isa jedhamudha. Goiter yookiin quufi mormaa maalidha? Dhiita'uu xannacha taayiroidii morma keenya gara gadii kanarra jirudha. Inni kuni yeroo dheeraa fudhatee waggaa 5 waggaa 10 waggaa dheeraadhaan guddatee suuta guddatee amma morma keenya guutee fagootti argamuu danda'u ammallee hafuura baafachuu irratti dhibee uumuu danda'utti deemuu kan danda'udha. Yeroo tokko immoo osoo hin argamin dhiituma xiqqoo qabaatee garuu qaama keenya bakka biroo irratti sababii dabaluu yookaan hir'isuu hormoonii taayiroidiitiin manifestation yookaan mallattoolee adda addaa agarsiisee mul'achuu danda'a osoo dhiiti isaa baay'ee hin argamin jechuudha. Maaltu dhiita'uu xannacha taayiroidii yookaan goiterii kana namatti fiduu danda'a? Isa jedhuu fi harki caalaansaa persentii 90 hanga 95tti hir'ina iodiniidha. Elementii iodinii kan jedhamu kan hormoonii taayiroidii oomishuu keessatti gahee guddaa qabudha. Yeroo kun nyaata keenya keessaa hir'atu yookaan ga'aa ta'uu dhiisu dhibeen kun nurratti argamuu danda'a jechuudha. Hir'inni iodinii immoo akkamitti namatti dhufa isa jedhamuu fi yeroo baay'ee namoota gaara ol ka'aarra jiraatan biyyeen gaararra jiru yeroo baay'ee iodinii sirriitti hin qabu. Midhaan naannoo sanatti oomishamanii hir'ina iodinii waan qabaniif namoonni akkanaa saaxilamoodha. Inni kan biraa immoo nyaata galaana keessaa yoo soorachuu dhiisan kanneen akka qurxummii jechuudha. Isaan kun illee iodinii ga'aa qabu. Namoonni yeroo baay'ee waan akkanaa hin sooranne illee saaxilamoodha dhibee kanaafi. Inni kan biraa quufa mormaa kana wantu nutti fiduu danda'a yoo jenne infekshinoota garaagaraa baakteeriyaa fi vaayirasiidhaan kan namatti dhufan yookiin immoo autoimmune disease kan jedhamu farri qaama alagaa dhibee nurraa ittisuudhaaf uumame yeroo qaama keenyatti deebi'ee qaama keenya miidhu gilaandii xannachi kun dhiita'uu danda'a. Inni kan biraa maaltu quufa mormaa dhiita'uu xannacha kanaafidha yoo jenne kaanserii ta'uu danda'a. Kaanserii xannacha taayiroidii jechuudha. Namoota keessumaa namoota umuriin isaanii deeme namoota gurguddaa namoonni dhiiti kun yeroo gabaabduu keessatti yeroo ji'aan lakkaa'aman keessatti yeroo dafeema dhiita'ee mul'ate irratti argame kana kaanserii shakkuun illee gaariidha. Mallattoon goiterii yookaan quufa mormaa maali yoo jenne karaa lama ilaaluu dandeenyaan tokko yoo hormooniin taayiroidii qaama keenya keessa jiru baay'ee dabale yookiin immoo yoo hormooniin taayiroidii qaama keenya keessa jiru gadi irratee amma barbaachisu gadi ta'e yeroo inni baay'ee dabalu mee haa ilaallu. Hormooniin taayiroidii qaama keenya keessa jiru yeroo baay'ee dabalu yookiin hyperthyroidism kan jedhamu mallattoolee akkamii qabaata? Inni jalqabaa dhahannaan onnee keenyaa nutti dhaga'amu. Onneen keenya dhahannaansaa nutti dhaga'aman palpitation isa jennu. Inni taanu ho'a dadhabuu heat intolerance isa jennu. Qilleensumti gizee xiqqoo ishee ho'u baay'ee nu dhiphisa wanta baay'ee nutti ho'e fakkaate. Inni kan biraa fedhii nyaataa keenya inni dabala garuu ulfaatina hin daballuun osoo sirriitti nyaannu ulfaatina dabaluu dhiisuu jechuudha. Garaa kaasaan yeroo dheeraa illee mul'achuu danda'a. Inni kan biraa dafanii aaruu waanuma xiqqootti aaruu irritability isa jennudha. Mallattoon isaa gizee hormooniin taayiroidii qaama keenya keessaa gadi bu'u maal fakkaata yoo jenne faallama warra kanaatiin diilalla yookaan qorra dadhabuu gizee haalli qilleensaa xiqqoo ishee qorru nuun immoo baay'ee nutti ho'ee akka uffata hedduu uffannu nu godha. Ulfaatinni qaamaa dabaluu danda'a. Fedhii nyaataa immoo gadi bu'a baay'ee nyaatanii. Constipation yookiin gogiinsi garaa jiraachuu danda'an. Gara ittisa isaatiitti yeroo deemnu akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaale persentiin guddaansaa sababa hir'ina iodiniidhaan dhufa waan ta'eef iodinated salt isa jedhamu yookiin ashaboo iodinii qabu bitachuudhaani soorachuudha. Kabiroo immoo
seafood warra jedhamanii nyaata galaanaa keessaa soorachuun illee dhibee kana ittisuu keessatti gahee guddaa qaba. Inni kan biraa namoonni mallattooleen armaan olitti kaase yookiin immoo dhiiti quufi mormi isaanii baay'ee dhiite ogeessa fayyaa bira deemanii wallaanamuun ka'umsa isaa baruun filatamaadha jedheen gorsaa waan hordoftaniif guddaa galatoomaa.